Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baga guyyaa Iida Ramadaanaa baga guyyaa Iida Ramadaanaa amata baatii 12 keessaa baatii takkitii baatii guyyaa Iida Ramadaanaatiin isin geenyaa akkasumattuu guyyaa gammachuu uummata musliimaa hundaanuu baga addunyaarra jiru hundaanuu bagatti isin jenna. Akkasumatti musliimni Iida sadii qabaa. Iidni sadeen qabu akka Iida torbaaniitii guyyaa Jummaa jedhama. Lammaffaa Iida amataati. Iiddi amataa Iida Ramadaanaatii fi akkasumas dabalatee Iida yookaan Iida qalmaa Iidul Adhaa jaanisanii musliimni Iida inni qabnu Iiduma sadeen tanaa jechuudha. Akkasitti baga Iida Ramadaanaatiin isin gee isin hundinuu baga gammaddan isin jaa. Baga Ramadaanaa keessa kan silaa deebuu fi akkasuma beelaa fi kana hundaa kan keessa jirtu kan hunda keessa dabartanii guyyaa Iidaa kanaan isin geenyaa. Guyyaan kun guyyaa gammachuu musliima hunda addunyaa guutuuti. Guyyaa wanni wal fakkeessaa musliimni guyyaa takka kan silaa gandaa guyyaa torbaaniitu wal fakkeessa. Masjida tokko wal dhufan guyyaa masjida tokko wal dhufan ammoo deebi'anii akka amataatti guyyaa Iidaatti wal dhufan akka gandi tokko aanaa tokkotti guyyaa Iidaa wal dhufan akka immoo addunyaa guutuutti guyyaa silaawoo hajjii bakka sanarra wal dhufan jechuudha. Iidii gurguddoon Iida akkana fa'aadha qaban musliimni baga gammadanii isin jaa. Akkasumatti zaman ammaa kana keessatti aadaa adda addaa guddaa jira. Amantii adda addaatu jira. Amantii teenya fa'aa warra arrabsuu fa'aa jira. Warra ulamaa irraasuu jira. Warra innaa nama biraa dhiisee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi keenya guddaa nabiyyi jaalatamaa nabiyyi addunyaa xumura ambiyoota jaalatamaa kan ta'e isa illee nama arrabsuu fa'aa jira. Akkam jaanii maqaan taane fa'aa jaanii arrabsuu fa'aa jira. Warra tana keessa hundinuu nama wallaalaa jaamaa ifaabeessu rabbiin ifaabeessu ennaa haakkeessan hundaa'u ofaabeessu ennaa amantii teenya amantii kabajamtuudha. Amantii addunyaa guutuuti. Amantii saba takkaa saba itti jirre amantii addunyaa guutiin jaa. Walitti sagalee hundaa'u galatooma abadaan himatanii jaa. Akkasumattuu namni obboleeyyan kiyya kan musliimaa kan ganda akkaatii fi addunyaa guutuutu nama musliimaa hundaanuu baga gammaddan baga gammaddan isin jaa. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. كنت خيسنو خنبا خنكبا خنكاباتي خنديالين كنت خيسن عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كنت خيسنو بقت نسنجي غويا هوا تره غويا أكمل إيجا تره مسلمة غويا كن غويا أجايباتي غويا عيد مسلم هندينو أمتتي غويا تو كشخن ولركا أمتتي غويا سدي ولركا أمتا غويا لما ولركا torbaani guyyaa tokko wal arga. Saniif musliimni guyyaatti wal ga'uu qaba. Saniifuu namni hundinuu guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa guyyaa Iidul Fixrii bagattiin isin ga'e isiniin jenna. Na hundi keessan ammas wanni takka tanii balaaleffachuu barbaadu akka kiyyatti gurbaa ajaa'oo fokkotaa tortora خنا بيخين عرب سي عليه الصلاة والسلام رجما ربي خن نمنو انتي خرارة وايتاني ديمو متي قروا إسامتي الدنيا قوتون الرب ستوه ما تكتب فيدو نوتي أكا خيني تلبو تيني جالا لبو إرجما ربي جالنا عليه الصلاة والسلام زبنا خيني نبي ربي تتقامون قدتشون بيتان نتوفجودا نوتي أمانتي تنا وصو ittiin qabannee deemutti hin jirre osoo ittiin qophoofnee yookaan qabannee deemutti jirre nuti faashina Yahudaa hordofuu bichaatu kanatti akka namni amantii teenya xoxxoqo godhe saniifu kana hunda irratti ni balaaleeffanna arraas boruus amantiin teenya tuqaan taatu hatu tokko garuu lubbuuti booda tokko lubbuuti kutee saniifu hundi keessan sheer godha waliin gaha subscribe like share hin dagatinaadha isiniin jenna. خان الرئيس ندبر أجره حلول مجمع ملتي ميديا الرأي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين ودينو بكا جرتلتي سلامتان تيجي برا أجيسو بقربين عيد صومنا عيد الفطر عيد أمتا غيسا يرو تكرفتو بقربين التيسينين جا عيد المبارك عيد الفطر تيم بقربين التيسينين جا أيام قد أيام خبجما أيام كنا خنا بقربين سنين جا والرحمة والجسوم من ربنا وأقولون جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكتني نرافع دايجرا
warri daawwatu jirtan hundinuu subscribe like share akka nu gootaniin jaa akka nu jajjabeessitaniin jaa miidiyaa keenya akka nu jajjabeessitaniin jaa tarmaan isin dhaaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan xiqqaa fi guddaa kan dhiiraa fi dhalaa hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waan takka ta'e isinii biraa qabnu jira. Chaanaala keenya kana subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Komentii illee tanu jajjabeessitu. Hedduu isin jaalanna. Onnee irraa jaalatti teenya onnee irraa burqitee isin bira geessee jirti. Bagattiin isin gee Eid Mubarak.